keessan iyyuu bakka jirtan hundattuu wanni isin dabarsu barbaadu namni tokko yoo jiruusaa jijjiirachuu kan barbaadu ta'ee waan tokko faa gaafatu amma maaliin hojjechaa jira wanti nama hojjechaa jiru kun immoo waggaa 10 booda eessa nageessa jedhee gaafata so yoo waggaa 10 booda geeddarama cimaa kan arganne taate jechuun optionii biraa yookiin immoo karaa biraa barbaadachuutu sana jira so yeroo sana ammas iddoo biraa deemee ammas waggaa 10 fixurraa jechuun waggaa 10 waggaa 30 40 fixurraa business akkamiin hojjetame business kana hojjetee namni baay'een ittiin jijjiiramuu danda'u yoo jiraate maali jedhee gaafatu so kanaaf anis wanni tiyaansi jalqabe tiyaans waggaa jaadura gaafan jalqabe ahun waan qabu garuu waan baay'ee moo yaaleera wanti nani yaaliin hin jiru daldala haa jennu waan adda addaa yaaleen ture so har'aan kana keessatti makiinaa afurii konkolaataa afurii argadheetiin jira biyya adda addaa keessatti namoota adda addaa keessaa namoota adda addaatti wajjin wal argaatiin jira neetworkii biyya adda addaa keessaan qaba so yoo cimnee hojjennee yoo jabaannee hojjenne guddinni waan xiqqaadhaa miti jechuun keessattuu waan tiim warkiin yookiin waliin kan hojjennu taate bakka guddaa ga'uun hin dandeenya jabaadhaa ciccimaa yeroo baay'ee namni tokko waan isaan gadiin irratti immoo yaada adda addaa laata yaada adda addaa laata yaadni inni laatu maali kuni biizinasa uummata musliimaatii miti yookiin immoo jechoota adda addaatu yookiin immoo maal jedhama haram daanii maal jedhama jechuun namni adda addaa waan isaan hin galin waan isaaf hin galin waan baay'ee haasaa olola jechuudha olola adda addaa oofa namni tokko so biizinasni kun purely business waan tokko siniif haa galu namni tokko hojii tokko hojjechuudhaaf naa lafaa ka'u biizinasa hojjechuudhaaf qarshii isa barbaachisa beekumsatu isa barbaachisa qarshii fi beekumsa sana nuti immoo qabna hin qabnu so tiyaans aayidiyaa akkamiin dhufe ani beekumsas nan qaba oomishas nan qaba so kootuutiin wajjin ati humna kan kee fi yeroo kan kee fi namoota beeku wajjin anaa waliin hojjedhu hin guddattaan dagaagda iddoo barbaadde keessa malee wanni ati lafaa kaatee birrii argattus hin jiru so biizinasni kun akka amantaa islaamattis biizinasa kumaa tokko haraamummaadhaan wal qabinsa hin qabne ta'uusaa ani waggaa 6 waliin hojjedhee argeera galatoomaa. Tole liidar Suwaad Muktaar Abdallaa guddaa tokko galatoomi guyyaarraa akkuma ilaaltan as Keenyaa Naayiroobii irratti namoonni baay'een biizinasa kana hojjechaa jira eventii guddaa sagantaa guddaarra jira jechuudha hundi keessanuu bakka jirtanitti hojiin kun haraama miti musliima kiristaana pheenxee ortodoksii osoo hin jedhu hundi isaaniitu hojjechuu ni dandeenya kanaaf kana fakkaataa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa fayyaa badhaadhina isin hawwa thank you see you as the top.